waa'ee seenaa mucattii dhiyoo kanaatiif akkasuma mootuyyuu dallaaltonni nama ijoollee dhiiraas ta'ee shamarranis ta'ee waan gochaa jiran seenaa yookiin mudannoo mucayyoo dhiyoo kana isin viidiyoo jedhirratti nama tokkoyyuu viidiyoon sun addaan ba'ee hin laallamne jechuudha hin galleef jechuudha asumaan obboleessa keenya tokko yookiin takka lama odoon taanetti mudannoo hedduutu jira ijoolleen biyyoota namaa teettanii jaalallee keessan yookiin obboleessa keessan gara Dubaay finneettanii yookiin immoo isa listiroo xaragee waggaa 8 guutuu listiroo xaragee 400 ibsu 430 nyaatame dalaala nyaatame jechuudha wantoonni nuti gadi isin dhiifnu wantoota ijoo kana mootuyyuu isin obboleeyyan keessan biyya Arabaa teettanii biyya Dubaay finna Suudii finne keessattuu namoonni miidhaa cimaa namarranga namoota Dubaay keessa jiranidha ijoollee keenya afaan Oromoo dubbatanii hiyyeessa biyya isaatiitti dalagatee jijjiiruu danda'u mucaan kun 430 yeroo qabaatu biyya isaa keessatti hojjetee jijjiiramuu danda'u ashamaa akka fuuna jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii jecha anillee naga kooda alhamdulillah galata rabbiin galanni haa ga'u har'a kennee jirra otoo nu arrabsitan otoo nu jajjan baay'isin jaaladha baay'isin kabaja akkasuma chaanaalii haaraan dhufaa jirra isinii jennee jirra chaanaalii keenya kana akka nu jajjabeessitan abdii isinirraa qabna karaalee hedduun karaalee bitaas mirgas karaa hundaanuu isinii dhufaa jirra jennee abdii qabna isinillee akka nu jajjabeessitan akka nu bira dhaabbattan abdii isinirraa qaba isinii jechuu barbaada akkuma beekamu obboleessa keenya tokkotu waggaa 8 guutuu Ethiopia keessatti listiroo dalagee 430 Dalali Dubai afaan Oromoo dubbatu irraa nyaatee jira obboleessa keenya kun ilma dhiiraa gaafa Dubai fidu hiyyeessa garaa ofii uf qabee gudunfee biraa qooqa bulee biraa qooqa oolee walirra buufatee waggaa 8 dalagee inni Dubai deeme Dubai gaafa deemu Dalali akkam godhe isinitti fakkaata obboleessa keenya kana dhugaa rabbii isinin jedha baay'ee gaafa agartanii baay'ee gaafa dhageeffattan hedduu miira namaa cabsa sababni isaallee waggaa 8 listiroo dalage achi boodani mootuyyuu Dubai deeme maaliif deeme jijjiiruu deeme haadha isaa jijjiiruuf obboleeyya isaa jijjiiruuf tokkoffaa mataa ofii jireenya akkamii keessa akka ture waggaa meeqa akka dalagaa ture beera biraa bulee qooqa biraa bulee qursii uf jijjiira jedhee bahee namni keenya immoo gaafa afaan kee dubbatee si nyaatu maaltu isinitti dhagama dhugaa rabbii isinin jedha maaltu isinitti dhagama an dhugaa rabbii gaafa viidiyoo isaa dhageeffadhe hedduu hamilee kiic maaliif isaa namni keenya kun jedhe wallahi dhazin keessa keetu cabe isaa namni keenya jedhe hin jiru namni keenya hin jiru haga si nyaatee akkatti gogaa kee kana sirraa quncisee si fuuxutti malee hin jiru ilmi namaa jechuudha keessattuu nama afaan Oromoo dubbatu amanuun isuma dhugaa baay'ee ulfaataadha amma mucaan kun rakkataa hiyyeessa isa qursii gara misaatitti dabarfatu isa misaa qaqqabaa laalaa dubbii kana jarana keessatti misaa yoo nyaate iraata nyaatu namni kun waggaa 8 listiroo hojjete 400 yookiin 500 hojjeta sanii olis hojjetuu danda'a nyaanni isaas dabarsee nyaata garaa isaatii quufeen bulle har'ammoo jireenya mataa kiyyaa jijjiiraa jedheetiniin biyyaa ba'ee biyyaa ba'ummoo Dalali isa nyaate nuti jarana otoo wal guddifnee faayidaa qaba malee waan nyaachuun bu'aan qabu har'a inni 400 irraa nyaatee gurbaa kana fidee baangaalli harkatti gatee hojii tokko soodheef nama tokko achiin qabu fira tokko achiin qabu obboleeyyan kiyya fira tokko achiin qabu har'a inni ofii algaa bareeda rarrafee ila jarana of eeggadaa Dalali akka duraanii sanii miti seerri amma cimee jira seerri amma bayee seera badaa namni si nyaatee sigatee gaafa jedhe ati gara maraachuutti deemta jechuudha sammuun kee ni maraata biyya ambaa teettanii warroon immoo ijoolleen tokko immoo biyya ambaa teettanii obboleeyyan keenya finna jettanii Dalala nyaatamtanii dhoyfattanii akkatti maratanii teettantu jira gubattanii waan fiddan dhabdanii biyya ambaa teettanii dhiira biyya keessatti nikaa godhattanii hin finnettanii achi kaatan mootuuti jettan takka jechuudha takka maal jette gurbaa waan takkan hojjetu homa takka illee hin qabu zimbiloo malki bicha baqqare
bakka gofara hin filaa bifa isaa mana si fideetti kottu Dubaayin gettiin kottu Dubaayin si fida nikaaya ofii birrii isiitiin hidhattee Dubaayin isiitu fidaa wacii bakka hin dhufa jedha hin dhufa jarana kuni sirrii miti birriin kee hafee harka keetitti hin hafne maatii kee bira gee maatii kee bira hin geenne maatiin kee oduu fayyadamee irra bareeda isa dhiirsa jettee isa asii Dubaayin fiddee Dubaayin dallaalli nyaatu isa asitti faayida bitte bajaajii takka bittee fi faayidaa gootuutu caala dhugaa rabbii isiniin jedha ijoolleen achi deemtee Dubaay jettan warra xiqqishuu wanna isaanii maayini filtarii TikTok irratti agarsiisanii akkas godhanii akkana godhatanii bakka kun jaaketaa dirratti haftaamii wayii fakkaate Dubaay keessa jiraate namni biyya keessaa immoo jiruu ka achi kana jiraanne jedhee gaafa deemu gaafa dhaqu culluqitti jedha harkaan itti seenu bahuu hin danda'u mana keessatti bar qixxaa dhaatanii ijoolleen Dubaay waan isaan hin beekne seetanii beekaa namni irra walii darba malee wallaahi qixxaa dhaatan qixxaa amma biyya keessatti namni hin dhaata akkana oolanii hin dhaatan jechuun qixxaan jechuun akkaataa qaba ammoo keessanii ammoo baxaan hin dhaatan tokko ijoolleen Dubaay keessa jirtu isa godhattee uffattee bareeddee gabbaati wayita manatti galtu immoo waan nyaattu mul'iftu wayita gadi baatu immoo uffata mul'ifti kuni biyya Dubaay keessa deemnee jijjiiramna biyya ofii keessa taa'anii isa biyyatti Dubaay itti waamtu san bajaajii biyyatti bitiif bajaajii luka sadii hin jijjiirama isa 400 har'a mucaan hiyyeessi kun odoo bajaajii takka bitate uf jijjiira na qarqaaraa ummata jedhee gabbee kadhatee bajaajii takka bitate uf jijjiira 400 wajii isaa malee 400 soddoma kaashii achi kennee kasaaraa keessa see mudannoo dhiyoo obboleettiin teena dubbattee waa'ee makanaati wal qabateeti garuu isinii ifan taane malee mudannoo dhiyoo obboleettiin keena dubbattellee wantoonni isin keessa dabarsite viidiyoo itti aanu isin hojjedha garuu ilmi namaa kuni akkatti isin nyaatu bichaa hin beeytan malee isin yoo isinitti himan dhageettan malee wallaahi ulfaataadha keessattuu wanni ijoolleen dhiiraa namarratti hojjettu wallaahi ijoolleen dhiiras ta'e dubartiillee hojii kana itti jirti ijoolleen dhiiraa dhugumatti si nyaatu bira tarte gogaa kana akkatti sirraa qonciftee ilmuma dhiiraa nyaatti ilmuma dhiiraa gabbaatee boochifti dubartii nyaatanii fixanii amma mootuyyuu dhiiratti taran ufuma ofitti deebi'an haati teenagi lafatti badaan jirtu wanni ijoolleen biyya arabaa teettee dalaydee ijoollee si fuuna jedhanii maali jedhanii jana jedhanii kun hundi jechuudha faallaa amma ijoolleen durbaa qaroomte miti maal qaroomte miti ijoollee amma chiyaate sanatu qaroomuu dadhabe akkasi yaa jamaa jarana akkasi dubbii mee irraa of eega dhiiran mootuyyuu dhiira gaafuma asuma achi yaatanii kaleessa achi baatee gaafa ji'a 2-3 ni kaanaa hidhin jedhanii of jijjiiri inuma addunyaan tu yeroo ammaa jijjiiramaatu jirtu haa ta'u walaa kulli haala of jijjiiri dubbiin akkas malee hin taatu obboleessi keenya kana barumsa isinii ta'a wanni inni keessa darbe akkiti dallaalli nama nyaataa jiru dallaalli akkiti gogaa jiidhaa sirraa quncisaa jiru dallaalli akkiti dhaabee si boochisaa jiru isiniin galee har'a inni kun dhiira inni birrii dhabe sanirra waan keessa darbe waggaa meeqa kaleen isaa dhukkubdee har'a mootu bakka itti jijjiiramutti mootu ammallee deebi'ee hafe amma inni jireenya biyya saniitirra listiroo biyya kana hunda dalagadha jedhee filataa jira yaa jamaa obboleeyyan keessan biyya arabaa fi jedhana biyyatti waa godhaa fi dallaala birrii nyaachisena birrii dallaala nyaatu faayidaa siin qabdu birrii maatiin kee nyaatutu faayidaa sii qaba obboleettii tiyya tana daawwataa jirtu biyya namaa keessa jirtu yoo viidiyoon kun barumsa isiniin ta'in ka biraatu gonkumaa barumsa isiniin ta'u isinii galee dhugaa barumsa isiniin ta'u ani viidiyoo kee asumarratti dhaabaa hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura